Manni marii bakka bu'oota uummataa ja'affaan yaa'ii idilee 10ffaa bara hojii sadaffaa geggeesseera. Miseensonni mana marichaas dhimmoota deebii barbaadan irratti ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad deebii akka itti kennaniif gaaffiiwwan garaagaraa dhiyeessaniiru. Kana keessaas dhimmi nageenya biyyattii isa tokkodha. ከኦኔግ ሸኔ ቡድን ጋር Garee shanee waliin karaa mootummaa mariin taasifame bu'aa akka hin buusne ni himama. Kabajamoo ministeera muummee marichi sababa hin milkoofneef ibsi osoo itti kenname. እንደሚታወቀው በአማራ ክልል የተከሰተውን የጸጥታ መደፍረስ ተከትሎ akkuma beekamu naannoo Amaaraatti nageenyi boora'uu wal qabatee naannichi labsii yeroo muddamaa keessa akka seenu ta'eera. Tarkaanfiin seera kabachiisuu naannichatti fudhatamaa jiru sadarkaa maalirra jira? Nageenya naannichaa boora'e kana hawaasa hayyoota hirmaachisuun bakkatti deebisuu fi karaa mootummaa maaltu hojjetamaa jira? Wantoonni nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa jeeqan waa sadii gurguddoorraa kan maddan ta'uu ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad ibsaniiru. አንድ ግለሰብ ወይም ግሩፕ የፖለቲካ ፍላጎት አስፒሬሽን ሲኖረው namni tokko yookaan gareen siyaasaa tokko fedhii siyaasaa galmaan gaachuu yoo barbaade waggoottan 60-50 darban gurmaa yaadaan injifachuu irratti rakkoo guddaatu ture. Akka aadaatti fudhatamaa kan ture dhaabbileen siyaasaa fedhii isaanii yaadaan osoo hin taane afaan qawween milkeessuuf yaaluun rakkoo tokko ture. Kun ammoo cabaa guddaadha. Kan lammaffaa rakkoon wayita namoota dhuunfaas ta'e hawaasa gidduutti uumamu aadaan jaarsummaan waa furuu hirdhachaa dhufuun rakkoo ta'eera. Inni sadaffaa mareen nageenyaa wayita eegalamu bitaa mirgaan daandii nageenyaatti gufuu ta'uudha. Nageenyaaf jabaadhaa kan jedhu caalaa kanneen daandii nageenyaatti gufuu ta'an baay'achaa dhufuun rakkoodha. Mariin nageenyaa shanee waliin Taanzaaniyaatti adeemsifame kan hawaasatti beeksisamuun hafeef rakkoo iftoominaa qabaatee osoo hin taane bu'aa qabatamaan waan hin argamneef ta'us ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad dubbataniiru. ወደ ታንዛኒያ ድርድር ስንጀምር ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በግልጽ Taanzaaniyaatti marii jalqabuuf yeroo jennu uummata keenyaaf ibsinee turre. Marii kanas erga eegallee booda wanti qabatamaan irra geenye waan hin jirreef hawaasa keenyaaf dhiyeessuu hin dandeenye. Gara fuula duraatti ammoo heera mootummaa kabajuun marichi yoo raawwatame hawaasa keenyaaf kan ibsinu ta'a. Waldhabdeen daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduu jiru haala fedhii uummataa giddu galeessa taasifateen karaa heera mootummaan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jiraachuus kaasaniiru. በትግራይም በአማራም በኩል ያሉ የይገባኛል ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ያሰብነው Gaaffiin daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay deebii akka argatuuf kan yaadne karaa nageenya itti fufiinsa qabuun wayyaa kan jedhudha. Tokko tokko hudheen qaba yoo jedhe dhimma yeroo ta'a malee nageenya itti fufiinsa qabu fiduu hin danda'u. Karaa tasgabbii qabuun jaarsoliin biyyaa fi hayyoonni irratti mari'atanii nageenya itti fufiinsa qabu fiduu qabna. Yoo akkas hin taane ummatoota kanneen lamaan gidduutti nageenya itti fufiinsa qabu fiduun rakkisaadha. Wantoonni gurguddoon deebi'uu qabu jennees koffaa kanneen buqqaan deebisuu, lammaffaan ammoo mirgi ofiin of bulchuun mirga heera mootummaa waan ta'eef namoonni erga gara qe'ee isaanitti deebi'anii booda ijoollee isaanii keessaa filatanii akka isaan bulchan taasisuudha. Sadaffaan kutaalee hawaasaa sadarkaan jiran mariisisuun gaaffiiwwan gama lamaaniin ka'an keessummeessuun hawaasni riifrandameen gara barbaadetti akka dacha'u taasisuudha. Waamicha nageenyaa taasifameen finxaaleeyyiin hidhatanii naannoo Amaaraa keessa socho'an hedduun isaanii gara nagaatti deebi'uun leenjii haaromsaa fudhatanii hawaasatti makamuu kaasanii sadarkaa garaa garaarra jiranis rakkoolee uummatichaa itti dhiyeenyaan mariisisuu isaanii Dr. Abiyyi ibsaniiru. Hojiirra oolmaa fi iftoomina waliigaltee Piriitooriyaa waliin walqabatees gaaffiiwwan ka'aniif ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad deebii kennaniiru. ሰላሙ ካመጣቸው በትብብር ካሳካናቸው መካከል አንደኛው አየር መንገድ ነው። Wantoota nageenyi bu'uu fi qindoominaan hojjennee finne keessaa daandii xayyaaraa fudhachuu ni danda'ama. Buufataalee xayyaaraa naannoo Tigraayitti argaman birrii biiliyoona walakkaan suphuun tajaajila akka eegalan taasifameera. Sarara Itiyoo Teleekoom Optikal Faayibarii kiloomeetira 1000 suphineerra. Humna ibsaas fudhachuun ni danda'ama. Manneen barnootaa fi yuunivarsiitonni hedduun isaanii hojii akka eegalan taasifameera. Barnoonni hin turre amma barnoonni eegaleera. Ganna darbee naannoo Tigraayitti lafti hektaara 600 ol qotameera. Bifa addaatiin mootummaan sharafa alaa eeyyamuun tiraaktaroonni 500 kan naannoo Tigraay Jibuutii gahaniiru. Walii galatti rakkoo Tigraay keessa ture waliin wayita ilaalamu deeggarsi taasifamaa jiru gahaa jechuu miti. Humna Itoophiyaatu baay'ee guddaa hin taaneef malee kanaa ol gargaaramuu qaba.